Sagalee Qeerrooti. Sagaleen Qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun Sagalee Qeerrooti. Waxabajjii 17 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota Sagalee Qeerroo. Kun qophii Sagalee Qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessisna. Itti aansuun qophii addaa dargaggoonni Oromoo galaa wayyaanii ta'uu hin qaban kan jedhu karaa jaalnoolee buttaatiin isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan oduu isin dhageessisu an Erbuu Sabaati. Amma kallattumaan oduun isin dhageessisa. Mootummaan abbaa irree wayyaanii yeroo ammaa kana waan qabuu fi gadhiisuu wallaalee jira. Qeerroon magaalaa Finfinnee fi godina addaa keessatti waraqaa warraaqsaa facaaseen diinni waraana isaa Finfinnee keessa oliif gadi kaachisaa jira. Fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti wayita kana walgahii wayyaanii diiguudhaan daandii cufuudhaan magaalotaa fi baadiyyaa keessatti waan jabaatee itti fufeef wayyaaneen humna waraanaa qabdu kan ishee utubee jiru Oromiyaa keessatti bittinsitee kan jirtu dhagahame. Haaluma kanaan magaalaa guddicha Oromiyaa Finfinnee keessatti fincila xumura gabrummaa ka'aa kan jedhu sodaattee waraana ishee har'a ganamaan Finfinnee keessaa bakka qabsiisaa jirti. Keessattuu naannoowwan yuunivarsiitiiwwanitti humnoota tikaa fi akkasumas loltoota agaazeen marsanii akka jiran dhagahame. Dabalataan qeerroon godinoota addaa Oromiyaa keessatti barruu warraaqsaa bittinfameen wal qabsiisee bakka qeerroon itti wal ga'u uummanni Oromoo yoo walitti deeme bakka cidhaa fi bakka du'aatti fincila xumura gabrummaa sodaadhaan wayyaaneen uummata nagaa humna qabduun burjaajessaa akka jirtu dhagahame. Qeerroon dhaadannoo fi qabsoo isaa jabeessuun ija poolisii duratti fincila xumura gabrummaa jabeeffateera. Haala yeroo ammaa mul'atuu fi sochiin qeerroon Oromiyaa keessatti adeemsisaa dhufeen ji'oota muraasaasitti fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti qeerroodhaan finiineen mootummaan wayyaanee raafama guddaa keessa seenee jira. Uummanni Oromoo hidhamuun ajjeefamuunis gonkumaa fincila xumura gabrummaa boodatti kan deebisu osoo hin taane kan jabeessee ta'us yeroo kana haala isaa mudataa jiraniin raafamni guddaan mootummaa of tuultuu abbaa irree wayyaanee qabatee jira. Sochiiwwan Oromiyaan alatti tarkaanfii Al-Shabaab humna ittisa biyyattii irratti yeroodhaa yerootti naannoo Somaaleetti fudhataa jiruun akkasumas sochii Al-Shabaab taasisaa jiruunis walqabatee mootummaan kun sodaa guddaa keessa seenee jira. Odeessa gama kanaan mootummaa wayyaanee yaaddessee jiru keessaa nu qaqqabeen Al-Shabaab naannoo biyyattii bakka garaa garaatti argamuudhaan sochii mul'isaa jiruun baay'ee sodaatee jiraachuun hubatame. Naannoo Somaalee godina Shabaleetti dhalattoonni Somaalee Al-Shabaab waliin socho'uudhaan uummata waliin dhaabbatanii jiru. Lola amma Eertiraa eegaleen ol qabates haalli amma mul'ataa jiru fincila xumura gabrummaa Oromiyaa yoo itti fufe kufaatii ishee dhumaa ta'uun waan mirkaneeffattuuf lola kana caalmaa yaaddoon har'a keessa mootummaatti uumamee jiru fincila xumura gabrummaa Oromiyaatti adeemsifamuuf yeroo gannaa kana xiyyeeffannoo keessa seenee sodaa dhumaa irratti argamti. Lolli eegale kun sadarkaa guddaatti kan deemu yoo ta'e humna waraanaa wayyaanee keessa ijoolleen Oromoo sochootu murtii dhumaa fudhachuun yeroo isaa amma ta'ullee haala kana keessa mootummaa kanatti xumura taasisuun dachee Oromiyaa keessatti fincila xumura gabrummaa jabeeffameen fiixaan baasuudha. Torbee fi guyyoota muraasa asitti haalonni mootummaa wayyaanee yaaddessanii raafama guddaadhaan saaxilee jiru kan kana fakkaatan ta'uunis ifatti mul'atee jira. Kana malees yeroo kana dhukkubni koleeraa jedhamu biyyattii keessatti faca'ee jiraachuun haalaan kan hubatamaa jirudha. Wanni ajaa'ibaa dhimma kana ilaaluun caasaadhuma mootummaa keessaan gabaafameen dhukkubni kun uumamuun baay'ee kan isaan jeequ yommuu ta'u namoonni kanaan saaxilaman bakka tokkotti walitti qabaa jiru. Gurri addunyaa akka hin dhageenyes irra taa'anii dhoksuu fi oliif gadi kaatanii caasaa isaanii dubbichi akka ifa hin baane taasisaniiru. Lubbuun hedduunis kan badaa jiru dhibee kanaan Oromiyaa keessatti kan mul'ataa jiruu fi mootummaan kanayyuu addunyaa jalaa dhoksaa akka jirtu caasaan isaanii saaxilee jira. Gabaabaatti akkuma kaafame haala amma deemaa jiruun mootummaa wayyaanee keessatti raafamni guddaan itti dhaga'ameetu jira. Godinaalee Arsii magaalota Saguree, Qoree, Asaasaa, Siree, Hurataa, Eddellee, Baalee fi Shirkaan keessatti halkan kana uummanni musliimaa salaataaf gara masgiidaa yogguu deemanii fi galan sagalee mormii dhageessisaa dhaqanii deebi'aa jiru. Mormii isaanii keessatti barnoonnii fi amantiin qawween hin ta'u agaaziin nurraa fageessaa abaa'oo nutti dhiyeessaa jechaa jiraachuun dhagahamaa jira. Kuni kanaan osoo jiru qeerroon godina Arsii bifa qindaa'een barruuleen wayyaaneen qaxarrii humna waraanaa raayyaa ittisa biyyaatiif gandoota magaalaa fi baadiyyaa keessatti karaa jala deemtota isaa oppidiyootiin guyyaa maxxansaa ooluun halkan funaanaa waan jiruuf bakkoota hedduutti dargaggoota daandiirraa qabanii hidhaa jiraachuunis sagalee qeerroof himame. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf jennee qabanne kanuma.
Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Lale dubbisiana mirgi qabdi zarana dubbin shemilana Al-kambari hudide tade salalin daddabe Hormina mafinna uttu ya qeerroo takkalalin daddabe Tuttukiti ilali biyya tuttukakase Tuqaniinu kaasanii sabni Oromoo kanniise Dargaggoonni Oromoo galaa waraana wayyaanee ta'uu hin qabani. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti jaarraa tokko waliif Oromoon dirqiin kan jiraatee fi keessaa ba'uufis falmaa hadhaawaa hanga har'aa kana akka taasisaa jiru beekamaadha. Mootonni Habashaa gaafa Oromiyaa cabsanii kaasee saamicha madaala hin qabne uummata Oromoo irratti gaggeessaa turan. Kaan garboonfachuun qabeenyaa dachee biyya keenyaas akka fedhanitti saammachuun maqaan isaa himamee kan hin dhumneen dachee Oromiyaa keessa bololi'uun kan fedha isaanii guuttachaa turan. Ilmaan Oromoo akka garbaatti gurgurachaa bineensa bosonaa dacheen Oromiyaa qabdu qawwee Awurooppaanotaatiin tumanii adamoos deettii taasisuun Oromiyaa kallattii maraan fixaa turan. Kun waan isaanitti amala ta'eef maqaa dachee Oromiyaa saammachuu dheebotaniif maqaa maaster pilaanii Finfinnee jedhuun ilmaan Oromoo sirna gabroonfataa laga ce'ee dhufeen wareega baasan akka itti fufanii jiranitti ammas taanaan maqaa oomisha xaa'oo jedhuun bosona yuuniskootti galmaa'ee jiru kan godina Iluu Abbaa Booraa yaayyoo kasalaa bobeessanii fixaa akka jiran beekamaadha. Habashoonni bosona bareedaa bineensota bosonaa fi beelladoota albuudaa fi dachee Oromiyaa saamuun Oromiyaan biyya gabroonfattummaaf waaqa biraa isaanii kennamte taasisanii ilaaluutti jiru. Lale dubbisiana mirgi qabdi zarana dubbin shemilana Al-kambari hudide tade salalin daddabe Hormina mafinna uttu ya qeerroo takkalalin daddabe Tuttukiti ilali biyya tuttukakase Tuqaniinu kaasanii sabni Oromoo kanniise Habashoonni Oromiyaa maqaa jedhu yoo dhagaan keessi isaanii akka abiddaan gubatuu fi dabtaroonni isaanii kan ciinca'aniif Oromiyaa dhaloota ishee fi labata humna haarayaa qabu qeerroodhaan akka bilisoomtu waan beekanii fi abdii kutannaa isa dhumaati. Seenaa impaayiree mana hidhaa ilmaan Kuush kana keessatti yeroo Habashooti saboota biyyattii dhiitan harki ilmaan isaanii keessaa dhibee hin beeku. Gita humna waraanaa keessatti, gita mana hojii keessatti kan bixxilanii ittiin dhimma itti bahan dhabanii hin beekani. Tibba kana Ministeerri qonnaa Oromiyaa obbo Zalaalam Jamaanee harkuma mootummaa ergamaa fi tureen hidhamee akka jiru beekamaadha. Miidiyaan afaan faajjessii wayyaanes maqaa kiraa sassaabdummaa jedhuun namoota dhimma itti bahaa ture yeroo bixxilamuu isaarraa kaasee kanneen akka Hasan Ali, Junaddiin Saaddoo fi Zalaalam Jamaanee hidhaatti darbachuun kan agarsiisu hanga gaafa dantaa irraa barbaadanii isaan bixxilanii itti fayyadamuun gaafa isaan waan uummata Oromoof yaada ejjennoo isaanii faallaa taate illee yoo gaafatan maqaa malaammaltummaa fi farreen nageenyaa shororkeessitummaa jedhuun hidhaa yookaan karchalleetti darbu. Kun oppidoo irratti kan jalqabe utuu hin taane goobanaa daaceen gaafa Oromiyaa cabsisiisu biyya Oromoo maccaa waadaa galameefi ture. Booda garuu utuu inni hin argin duubaan dabtaroonni Manzee fi Gondar akkasumas Goojjam isa duubaan Oromiyaa irratti wal muudan. Kanaaf goobanaan aarii isaa bahuuf faara isaa yeroo argan innii fi ijoolleen isaa naannoo mana mootummaa Miliinikitti ajjeesaman. Egaa oppidoo dhaaba bixxilamtuu kana wayyaaneen tokko ishee gara boodaa fincilli akkuma jabaachaa deemuun hidhaatti funaanuun beekamaadha. Lale dubbisiana mirgi qabdi zarana dubbin shemilana
Kambari hodide tal kambari hodide tade salalen daddabe hormina mafina to hormina mafina utiya qeerroo takkalalen daddabe tuttukiti ilali biyya tuttukakase Tukaninu kasani samno Oromoo kannise. Kanaaf dhaamsi ani isiniif qabu abbaatu of mara jedhe bofti kan jedhudha. Egaa dargaggoo qeerroo Oromootiif dhaamsin qabu hamma galaa sabbataati. Yaa ilmaan Oromoo nuti galaa wayyaanee ta'uu hin qabnu. Mootummaan alagaa warra seen erga biyya keenya garboonfatee kaase hanga har'aatti biyya keenya irratti badii hagana hin jedhamne raawwachaa jira. Duula ammaa kana warra gosaan isatti dhiyaatan Eertiraa biyya Somaaliyaa keessattis injifatamaa akka jiru keessattuu biyya keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo aarsaa fi wareegama qaalii baasuun kufaatii wayyaanee xumuraa fi boolla itti awwaalamtus qopheessee fi akka heredaan ishee ga'ee wayyaaneen waan hubatteef qabsoo Oromoo gara dabarsuuf waraana Eertiraatti akka jalqabdee jirtu beekamaadha. Adeemsaa fi tooftaa kana eessaa wayyaaneen argattee kan jedhuuf Milinik Oromiyaa cabsullee fincilli utuu addaan hin citin waraanni Aduwaa Xaaliyaanii wajjin wayita adeemsifametti biyya abbaasaa itti fakkeessuun Oromoon akka waraana sanatti hirmaateen ilaalchi biyyoolessummaa fi Itoophiyaa keessatti Oromoo ijaaruuf gaaddidduu xinnoo isaanii bocee ture. Kana malees waraanni mootummaa dargii Soomaaliyaa wajjin adeemsise Oromoon irra jireessaan kan hirmaatan yeroo ta'u ilaalchi Itoophiyaa keessatti Oromoo hidhuuf akkasumas waraana obbolaan Baadammee irratti aamata duraa keessa adeemsise qabsoo Oromoon mootummaa ce'umsaa keessaa adda bilisummaa Oromoo deeggaruun taasisu laaffisuun bixxillee isaanii wajjin ilmaan hiyyeeyyiin birmachuu fi wareega gatii hin qabne akka baasan ta'eera. Ammas adeemsi wayyaaneen waraanaaf Oromiyaa keessatti karaa bixxillee ishee ilmaan Oromoo gara waraanaatti erguuf taasisaa jirtu bu'uurri isaa maali? Lola kana irratti wayyaaneen Eertiraa wajjin yoo duula jalqabde dargaggoo Oromoo hojii dhabdummaa fi rakkoo jireenyaa gadadoon rakkate miindaa argatta jedhanii bilaasha ijoollee keenya fichisiisaa ofii immoo akkuma gaafa Minilik ilaalcha biyyoolessummaa uummatanii qabsoo fincila xumura gabrummaa laaffisuuf sochii isaan adeemsaa jiranidha. Gama biraatiin mootonni Habashaa warra adii jala deemuu fi faranjii jala foqoquun aadaa dippiloomaasii isaanii waan ta'eef duula akkanaas Haayile Sillaasee dargii fi wayyaaneen dhiiga ilmaan Oromootiin dippiloomaasii tolfataa har'a gayan. Biyya nageenya barbaadduu fi ogeettii fakkaachuuf akkasumas dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'uuf gara laafina waan hin qabneef akkuma deengaddaa akka garbaatti gurguratan biyya alaatti aarsa barbaachisaa hin taane ilmaan Oromoo kaffalchiisuun Somaaliyaa keessatti fixaa maqaa ilmaan keenyaatiinis meeshaa waraanaa horii fi waan fedhanitti warra adiirraa bu'atu. Kanaaf ilmaan Oromoo meeshaa diinaa ta'uun homaa nurraa faayidaa akka hin qabne galaa waraana wayyaanee taanee hagoosotatti manaa fi dinagdee horuu hin qabnu. Dhumarratti ilmaan Oromootiif dhaamsa kana dhaamuun barbaada. Laale dubbisiana mirgi qabdi zaarana dubbiin isheen milanay. Kambari hodide tal kambari hodide tade salalen daddabe hormina mafina utiya qeerroo takkalalen daddabe tuttukiti ilali biyya tuttukakase Tukaninu kasani samno Oromoo kannise. Tokko ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan akkuma beekamu mootummaa wayyaanee qeerroon biyya keessaa wal'aansoo qabeen barri ishee xumurachuuf waan jiruuf wayyaaneen kallattii qabsoo keenyaa jijjiiruu fi dafqa waa'ee hin baafne ilmaan Oromoo baasisuu waan socho'aa fi dargaggoo Oromoo gara waraanaatti waamaa jiraniif ilmaan Oromoo biyya keessaa haala hojii dhabdummaa abdii kutannaatiin dargaggoo xiinsammuu gabrummaa mootummaa alagaa isaan miiteen waraanatti bobbaasuu waan dhamaa jiraniif obboloota keessan gara waraana alagaatti akka hin sochoone bilbiluun karaa miidiyaa hawaasaa fi waa maraan hubannoo akka laattaniif. Laale dubbisiana mirgi qabdi zaarana dubbiin isheen milanay. Kambari hodide tade salalen daddabe
Hormina maafina utti yaa qeerroo takkalaaleen dadhabe tuttuqeetti ilaali biyya tuttuqa kaase tuqaniinu kaasanii sabni Oromoo kanniisee. Lama ilmaan Oromoo mootummaa Tigraayitti bixxilamteef riqicha taatanii dhiigni ilmaan Oromoo gatii malee dhangala'u waan isaan hin ilaallanneef akka du'an taasiftan gaafatama seenaa jalaa akka baataniif ilmaan Oromoo garaa waraanaatti akka hin waamne isiniin jedha. Laale dubbisiana mirgi qabdi zaarana dubbiin isheen milanay halkan baarii hodidee taddeessa laaleen dadhabe hormina maafiinna utti yaa qeerroo takka laaleen dadhabe tuttuqeetti ilaali biyya tuttuqa kaase tuqaniinu kaasanii sabni Oromoo kanniisee. Sadi kallattii fi dhaaba kam keessayyuu ta'u warra hooggana irra jirtan waltumsuun ilmaan Oromoo gara mooraa waraanaa alagaa dhaqanii alagaaf meeshaa baatur mooraa qabsoo Oromoo jajjabeessanii biyya ofiif wareega baasuun irra uummataa fi maatii irraa dhalannetti kabajaa akka horru itti himaa. Laale dubbisiana mirgi qabdi zaarana dubbiin isheen milanay halkan baarii hodidee taddeessa laaleen dadhabe hormina maafiinna utti yaa qeerroo takka laaleen dadhabe tuttuqeetti ilaali biyya tuttuqa kaase tuqaniinu kaasanii sabni Oromoo kanniisee. Afur ilmaan Oromoo biyya keessaa waamichi waraana wayyaanee nuuf dhiyaate nuti akkuma beekamu hojii dhabdummaa fi gadadoo siyaasni saamicha mootota Habashaa nurratti fiddeen kan jireenya gadadoo keessatti guddanne malee Oromiyaa badhaatuu keessa waan jirruuf irra mirgi saba keenyaaf qabsaa'u yoo humnaan adamsanii qawwee diinaa nutti hidhame immoo isaanumattuu garagalchuutu nurraa eegama. Qawwee diinaa diinumatti garagalchaan isiniin jedha. Laale dubbisiana mirgi qabdi zaarana dubbiin isheen milanay halkan baarii hodidee taddeessa laaleen dadhabe hormina maafiinna utti yaa qeerroo takka laaleen dadhabe tuttuqeetti ilaali biyya tuttuqa kaase tuqaniinu kaasanii sabni Oromoo kanniisee. Shan hawaasni Oromoo biyya keessaa fi ala jirru walitti dhufeenya keenya ka ammaa caalaatti cimsinee bahaa hanga lixaa kaabaa hanga kibbaatti ilmaan Oromoo bakka jirutti alagummaa mootummaa wayyaanee wal hubachiifnee biyya keenya haa bilisoomfannu. Yoos baqataa taanee karaa irratti du'uun lafa keenya funyoon saamamuun dargaggoon keenya humna waraanaatti affeerame soorata allaatti ta'uun nurraa dhaabbata. Horaa bulaa injifannoon uummata Oromoof. Laale dubbisiana mirgi qabdi zaarana dubbiin isheen milanay
Kambari hudde tal kambari hudde tadde salalin daddabe hormina maafina uto hormina maafina uto yaaqe takkalalin daddabe tuttukiti ilali biyya tuttukakase Tukaninu kasani sam noromo kanise Shamanni waliso awarisi muloraf matakal begila fijarsu awarisi yaade baroja kormi dinatti marse qeerroon kayra garamrate Qeerroo eeboo qarraa Qaanqeetti qabsiise sammuu diinaa qoraa Sanyii taaddee birruu sanyii gaarii toluuf sanyii baaroo tumsaa Tisii qiloolee jarri daddabdeetti qeerroo tuuta kanniisaa Sanyii waaqoo guutuu sanyii abdiisaa gaa sanyii ilma qeeransaa Tisii qiloolee jarri gaaluuf baatee qeerroo tuuta kanniisaa
Egaan kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurra. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa birootiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.